bineensi. Hiboon keetuu qawweedhaa akka aadaa kee duriitti hiikaan duutiitti dabsi. Manjaan keetuu qawweedhaa cillaa ifadhuutti darbi. Itti butii gochumaa si facaasi. Gumaachalee. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota keenya bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baay'atu. Baga jiraattanii guyyaa irraa geessan isiniin jechaa waan xiqqoo isiniif dubbachuu barbaada. Innis maali jennaan Itoophiyaa tamiif jecha lubbuun namoota keenyaa ba'utti jira. Itoophiyaa tamtu diigamee Itoophiyaa tamiif jecha uummanni keenya osoo hin jaalatin gara adda waraanaatti ergamaa jira kan jedhurraa isiniif kaasutti barbaada. Akkuma beekamu Itoophiyaa sirni Itoophiyaa jedhu ergaa waamamuu eegalee bubbuleera jaarraa baay'ee lakkoofsiseera. Akkuma beekamu biyyi Itoophiyaa tana keessatti sirna diigamaa yookaan immoo sirna ilmaan namaa dhiigsaa lubbuu gatii qaalii kaffalchiisaa as gaheedha. Sirnuma sana eegsisuudhaaf jecha ardhaa namoonni hedduun lubbuu isaanii gatiin qabne kaffalutti kan jiranii wal qabatee waan xiqqoo irraa dubbachuun barbaada jechuudha. Gamanumaan namoonni gara waraanaatti jaallattanis yookaan darqamtanii ergamaa jirtan biyyi tun biyya diigamtuu biyya ummata isa keessa jiru hin dhageeffatin ta'uu isii akka bartanillee isin beeksisuun barbaada. Egaa hordoftoota keenya waraanni kun waraana biyyaa yookaan daangaa cabee yookaan immoo diinni itti duulee ummata balleessuuf yookaan uummanni irraa qolatu miti. Sirni kun waraana amma isin itti dhumuuf deemtan kun waraana nama tokko eeguuf yookaan immoo waraana kabaja nama tokko yookaan nugusummaa nama tokko eeguuf jecha lubbuu qaqqaalee hedduu kaffalamaa itti jirudha. Guyyaa har'aa hiriira deeggarsaa jechuudhaan biltsiginnaan yookaan immoo UPP'n qeerroo fi akkasumas namoota tokko deeggartoota isaaniitii wajjin haanu deeggaranii mootummaan kun juntaa lafarraa dhabamsiisuudhaaf jedhee warra isaa waammate qeerroon akkatti ba'u waan ba'uuf bakkatti ba'us waan beekuuf waan jedhee dhaaddatu waan beekuuf isa san mormiitti jijjiire sagalee dhabdoota hayyoota mana hidhaa keessa jiraniif sagalee ta'uuf waa hedduu gochaa ture waan nama boonsuudha. Akkasumas immoo waraansi yookaan immoo mootummaan waraana isaatiin uummata nagaati irratti gocha garaagaraa waa'ee uummata walloo ilaalchisee waan nuti arginu ka gabaafame ka miidiyaan yookaan immoo ka qaamni adda addaa argu san kanaa ol immoo kan ijji namaan argine ka dhoksaadhaan isaan raawwatan ka isaan guyyaa guyyatti nama hidhuudhaan tumuudhaan dirqiin waan uummanni feene irratti fe'aa jiran kanas isin biraan gennaa jechuudha. Akkuma ati jechuuf yaalte waa'ee hiriira har'aatii wal qabatee waan tokko kaasuu barbaanna. Biyya kana keessatti uummata biyya kanaaf hiika qaban hidhanii waan hiika hin qabne hojjechuutti akka jiran gamanumaan beekamaadha. Hayyoonni biyya keenyaaf hiika qaban hedduun isaanii mana hidhaatti argamu. Isaan immoo waan hiika hin qabne gochuutti jiru. Wanti hiika hin qabne jechuun waanuma har'a arginu ijoollee walitti qabanii gayyaasanii ijoolleen immoo waan hiika qabu gootee galte sagalee dhageessisanii dhugaan jiru. Namni bishaan nyaate hoomacha qabata akka jedhan san waan qabattu dhabdeeti. Waan qabattu dhabuu ishiirraa kan ka'e fuutee ijoollee gadi yaastee akka isaan deeggaraniif isheen barbaaddetu deebisanii haqa jiruu fi wanti silaa jiru ta'uu qabu isa kana jedhanii gaafatan. Itti aansuudhaan waa'ee uummata holloo yoo dubbanne dhugaadhuma rabbii dubbachuudhaaf yeroo silaa waraanni keessa jirutti. Ummata nagaa irratti ummata innocent ummata horsiisee bulaa fi akkasuma ummata jiru guyyaa irratti jiru isaa jiraachuudhaaf bu'aa bahii jireenya keessa jiru rasaasaanii fi xiyyaaraan reebuu jechuun hangam akka nama xiqqaa ta'an hangam akka dheebuun aangoo isaan gubee jiru namatti mul'isa. Kuni ammas kan beekuu qabu uummanni keenya wanti jiru waraanni amma irratti deemaa jiru waraana biyyaati miti. Waraana kabaja nugusummaa nama tokkochaa eessisuudhaaf waan nama raajuu keessaa silaa kan ta'uu qabaatu waraanni waraana uummataa ta'ee gaafa mootummaan tokko maraate mootummaa sanuu qabee daantaa uummataa kabachisiisuu qaba jennaan daantaa mootummaa nama dhuunfaa kabachisiisuuf jedhee uummata rasaasaan rashan. Uummata rasaasaan rashanu kana keessaa ba'uu isaa hanga of dagachuutti jechuudha. Waraanni kun uummata kana keessaa ba'e uummatuma kana immoo deebi'ee rasaasaan rashanutti jira. Wanti baay'ee nama raaju
nugusummaa sirna fidaalizimii Haayile Sillaasee deebisuu nama barbaadu. Beektaa Haayile Sillaaseetu maal godhaa ture uummata of kabachiisuuf jecha fannisaa ture. Innis nugusummaa raajiidhaan argate sana tursiifachuuf jecha uummata nagaa gubutti jira. Itoophiyaa wanti jedhamu hin jiru. Itoophiyaa kan diige sirna kaleeti. Itoophiyaa kan diige gaafa ilmaan warqituu dhuman sana diigamte Itoophiyaan. Akkasuma gaafa calanqotti lafeen ilmaan Oromoo ol tuurame dhumatte Itoophiyaan. Akkasuma gaafa tuulama qeerraa buqqisanii Finfinnee irratti dhiigaa fi lafee ilmaan Oromootiin gamoo ijaarratan Itoophiyaan kan diigamte. Gaafa Arsii deemanii harkaa fi harma muran. Itoophiyaa tamiin ijaaruuf yookaan immoo sirna kamiif ijaaruuf jedheeti hardhaa uummanni kenna ammallee gatiidhuma kaleessa kaffale sana itti kaffala. Itoophiyaa Minilik diigee biraa deeme. Itoophiyaa sirna Haayile Sillaasee fidaalizimiin namoota fannoo irra fixe. Itoophiyaa dargiin uummata waraanatti guuree xumure. Moo Itoophiyaa kaleessa TPLF jala biltsiginnaan biyya fixe. Hardhas warri biyya diigaar warruma kaleessa dibbee jaraatumaa ture. Hardhas warri wallotti ilmaan Oromoo qulqulluu irratti rasaasa roobsaaru. Akkasuma warri wallagga irratti rasaasa roobsee deebi'ee wallotti lufe warra kaleessa dibbee warra kanaatumaa ture ta'uun isaa beekamaadha. Waan nama raaju keessaa sirni kun sirna akkamiiti haa jennuun? Sirni nama hojjetatuuf gara magaalaa ba'u, hojii barbaadataaf magaalaa deemu, qabanii gara waraanaatti ergu, waraanan barbaanne waraansisuu sirna akkamiitii jettee fudhatta. Kabaja eenyuu eessisuudhaaf ilmi Oromoo dhumaara jetta. Baay'ee waan nama dhukkubsu, wanti nama dhukkubsu isa kana irratti. Oromoon haqa biyya tanarraa qaba. Kaleellee, dheengaddallee, har'allee, borullee haqa biyya tanarraa qaba. Har'a irratti biyyi Itoophiyaa jedhamtu hin jiru. Nama Itoophiyaa jedhee biyya kanaatti nama fixu malee. Biyyi Itoophiyaa jedhamtu maaliif dhabamte jennaan dhiiga ilmaan Oromoottu iyyee iyyisiise. Bar Itoophiyaa nadhii liqimsitee akka jawwee cadhifte keessa jirra. Itoophiyaa akkasii nurratti ijaaruuf deeman. Itoophiyaa akkasii nurra ijaaruuf deeman. Itoophiyaa santu diigame jedhanii ilmaan xixiqqoo fi nama dalagataaf gara magaalaa deemu gara waraanaatti ergan. Ammallee deebi'ee waan ajaa'ibaa waan nama raajuu keessaa sabni tokko gadi ba'ee sabnummaan kaleessa afaan takkatti, aadaa takkatti, duudhaa takkatti waan takka dubbadhaa jedhee nu fixaa ture sun gadi ba'ee waraanni kun የአማራ ኢሉና ጦርነት ነው jedhee dubbateera. Akkamitti Oromoon የአማራ ኢሉና ጦርነት keessatti hirmaate? Warri biltsiginnaa keessa jiraniif gaafiin kiyya beektaa? Oromoo biltsiginnaa keessa jiruu fi akkamiini የአማራ ኢሉና ጥያቄ keessatti yookaan immoo ጦርነት jedhan san keessatti Oromoon dhufee hirmaate? Eeyyan baay'ee kan nama ajaa'ibu keessaa immoo warri silaa ni beeka Itoophiyaan kaleessa የአባቶቻችን ታሪክ እንደግማለን jedhanii osoo dhaaddatanu warri kaleessa seenaan abbootii isaanii kakaleessa amma calanqotti ummata fixe arsiirraa harma harka mure tuulama lafarraa buqqise oromiyaalee kutaa garagaraa hunda isaa maqaaf waan hin taane itti baasee isa qoodaa ture san jechuudha. Seenaan isaan silaaftuu ummata irratti deebisanii ijaaruuf ta'an ummanni Amaaraa sana haa jennuuti. Yoo sun ta'e ummanni keenya wallaalaan ummata kana waliin Itoophiyaa deebinee ijaarra jedhu. Ifatti immoo waan nama ajaa'ibu keessaa tokko mootummaan kun Itoophiyaan kaleessa seenaan isii guddaa ture jedha. Itoophiyaan seenaan isii guddaa ture kan lafaa lafee uummata Oromoo buqqiftee kaan ajjeeftee kaan bakka bu'ee dhabamsiifte tanatu guddaa ture jedhee isa addunyaan beeku isa immoo dhaloonni illee itti uf bare dhaloota uf bare irratti Itoophiyaan kaleessa guddoo turte ammas guddoo taatii jedhe guddisuudhaaf ka deemaa jiran. Ilaalchi isaanii akkuma ammaatu jette ilaalcha kaleessa mootummoonni abbaa irree seera taktika abbootiin irree gargaaramanii Itoophiyaa ittiin ijaarsan ijaaruudha. Yeroo ammaa kanatti immoo uummanni sanii miti bakka san illee hin jiru. Kaleessi uummanni Oromoo akka kaleessa sanitti illee bakka gabramuun biran jiru. Isa yoo ilaalle Itoophiyaan garam deemaa jirti yoo ni jedhu Itoophiyaa wanni jedhaan jiru akkumatu jette. Biyyattiin tun diigamuu ishee lafa gara diigamtee. Waan siraaju keessaa dubbiin kan keeti gaafa Oromoon gaafa Itoophiyaa diinarraa eeguu qabutti eegeera.
xaaliyaan irraa eegeera. Gaafa kolonii xaaliyaanii warri isaan farasanyaa Goorgis jedhanii turan sun Oromoodha. Gaafa diina jedhee itti amane Oromoonii adda ofii kennee Itoophiyaa jedhamtu tanaayyuu rakkoo irraa hambiseera. Garuu immoo keessatti ilmi isaa rakkate. Rakkoon kaleessa isaan hidhanii walirra tuulan hagaardhaatti dhufee rakkoo nutti ta'e. Rakkoo sanatuyyuu furamuu dadhabe malee nuti namarraa dhimma hin qabnu beektaa. Akka waa yeroo baay'ee namoonni bilchaginnaa keessa jiran burjaaja'anii fi nuti namarraa dhimma hin qabnu beeki sirnarraa dhimma qabnu. Sirna isaan keessa dibbee dhaaran kun sirna kaleessa isaan dibbee nutti hin dhaansan of keessaa qaba. Sirna kanarratti Abiyyi miti abbaan fedhellee osoo dhufee bakka san kataa'uti. Jawaar mataan isaa bakka sana haa ta'u. Jijjiiramuma kamiinuyyuu qaamni Oromootu ka biyya san hoogganuuf deemu dhugatti gaafii Oromoo deebisuu hin danda'u. Hin danda'u taanaan akka gaafii Oromoon deebisneef kan isa godhu sirna. Gaafii Oromoo kana akka hin deebisne wanti isa godhaaru sirna. Sirna kana keessatti namni dhibiimi. Namnumti Oromoof jedhee gatii kaffalee Oromoon akka qaalitti jaallatan, Oromoon akka ija ofiititti eeggatan bakka sana odoo dhaqee Oromoon gaafii hin dhiisu. Amma beektaa yeroo garii ebalu waan akkas ta'eef ebalu waan akkana ta'eef ebalu ganda akkasii keessaa waan ba'eef irra duulame kun soba. Waanuma gaafii Oromoon deebisiniif waan bakka lafeen Oromoo itti cabdisan bar Finfinneen har'a isaan keessa taa'anii keessaa shira nutti xaxanii Finfinnee ilmaan Oromoo, Finfinnee ilmaan Tuulamaa, Finfinnee gosti Galaan, Finfinnee gosti Aabbichuu dhiiga isaaniitiif lafeen isaanii itti nam'ite. Warra dhiiga keennaa fi lafee keenna jissee dhiiga keennaa akka bishaaniitti lafee keenna akka kublistooniitti godhee gamoon ijaarrate achitti tissuuf jecha dhukkubsan. Ekeraa kaleessa harkaa farma mura eeguuf jecha seenaa ummata Oromoo balleessine seenaa Itoophiyaa finna. Kuni waan ta'uu hin qabne, kuni hin ta'uu hin qabaatu. Dhugaadha kun ta'uu hin qabaatu waan ta'uu hin qabne abadan illee hin ta'u keessattuu dhaloonni ammaa kun uf beekuun akkaataan itti dhaloonni kun mormachaa jiru mootummaan adeeggari koottuutii jedhee waamu si deeggara jedhee gadi ba'ee waan jedhu achi yoo dhaqe waan beekuuf achitti sagalee uummata isaatiif sagalee isaa dhageessisuun wanta kanarra nama boonsuun qabu. Osoo abbaan fedhe abbaan irree waan fedhe illee irra kaa'ee yeroon kun yeroo itti uummanni uf beekee dammaqee jiru waan ta'eef waan kana baachuu hin danda'u. Keessattuu humni ammaan tana Oromoon qabu cimee jabaatee kana dura dhaabbachuun isa waan nama laalchisu. Mootummaan kun maal ta'ee jira kufee jira walii galattu waan nama laalchuuti. Akkaataa itti deemaa jiru kana keessattuu fakkeenyaaf ji'ootuma darban kana hangam takka saffisni siyaasni Itoophiyaa akka inni itti laaqame biyyi tun hangam akka gaagama bara uf wallaaluu fi sodaa guddaa irraa akka ka'e beeraa dhiiraan waan jiru hundaan ijoollee daa'imaan gadi bayaa deemaa lolaa waan qabdan guuradhaa of qopheessaa juntaan dhufee of qophee kun waan abdii dhabu abdii waan waraanuma isaa irraallee abdii dhabee gadi bahee uummanni akka dhufuuf waan uummata leenjii tokkoon alatti namni naannoo isaatiitti uummata hin dhabu. Amma uummanni naannoo isaaniitti uummata isaanii hidhachiisaniiti dura dhaabbadhaa lolaa yoo jedhanillee kaleessa ganda keessa deemanii abaa'oo shanee deeggartan jechuun meeshaa irraa guuranii maaliin gadi bahee ofirraa lola juntaan jedhan sun dhufteeyyuu wallaalummaaf wallaalaan akka ofii jaanjeetti uummata illee jaanjessaa jira. Kanaaf yeroo ammaa kanatti mootummaan kun kufaa jira. Uummanni waan abdii irraa qabu waraan adda bilisummaa Oromoo tokkocha kaleessa beelaa dheebuun hanga yoonaatti lubbuu isaa wareegee isa tiksaa jiruuf of qopheessuu qaba. Abaa'oon dhufee jira, jala gahee jira, beeka hangam takka irraa fagoo jiru. Kanaaf humni cimaan uummanni Oromoo ammaan tana qabu miidiyaa isaa bakka jiru jabeeffachuudha, tokkummaa isaa bakka jiru jabeeffachuudha, waraana isaatii tumsuudha. Waraana isaa deeggaruu cinaa dhaabbachuudha. Isa inni juntaan loltanii qopheessaa jedhe isumaan loluuf uf qopheessuu qaba uummanni Oromoo ammaan tana bakka jirutti maal jettu? Dhugaadha. Uummanni yoomuyyuu dogongora hin beeku. Guyyaa tokkos uummata dogongora hin argine. Paartii yookaan nama dhuunfaa dogongoruu hin argine. Uummanni keenya maal akka isaa ta'u maal akka godhuu qabu tolchee beeka. Har'arratti beektaa warri aangorra jiru kun akka saree maraattee ta'eera. Asis fiigaa achis fiigaa uummata ciniinu jira. Uummanni keenya garuu nuti waraanni Oromoo waraanni woboon
waraanni bilisummaa Oromoo kan ba'ee huura jiruuf garaadhaaf yookaan immoo maqaadhaaf yookaan immoo daantaa aangoofi miti. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf gatii hanga har'aa kaffalaa turre gatii eenyummaa keenya irratti nutti dhufe ofirraa qolachuudhaaf. Badii hanga har'aatti dibbe dhooftonni sirna nafxanyaa nutti fidde sana nurraa qolachuudhaaf malee garaadhaaf isa kana cina uummanni akkamitti dhaabachuu qabu kan jedhu akka ammaa kan gorsuuf taataa jedhee poolisiin irraa dhoogganaan sagalee ol qabatee ilmi kiyya yoo waakkate akka bahu yoo amane akka du'uun beekuuf an gorsaa jedhe. Uummanni keenya garam akka gore yoo isa baasu uummanni mataan isaan beeka. Ani kan uummatatti himuun barbaada. Warra dheebuu qorraan qorra osoo hin jedhin, beelaan beela osoo hin jedhin, gammoojjii baddaan baddaa osoo hin jedhin, daantaa keetiif eenyummaa kiyyaaf daantaa kennaaf baddaa laga labaa ture akkamitti akka bira dhaabachuu qabu isaanuun beekan. Har'a irratti garuu woo namni na dhaga'u jiraate dhaamsa kiyya xumuraa maal akka jechuu barbaadu beektaa? Waraana saayidii paartii qabatee uummata fixaaru kanaan dhugama rabbiitti jala butee isin hin baasuu dhiisaa jechuun ni barbaada. Of laalaa bakka jirtu. Of laalaa dhaabadhaa of ilaalaa jechuun ni barbaada. Yaa uummata yaa ijoollee teenna achi keessa jirta yaa obboleewwan teenna achi keessa jirtan. Jaarsi du'aa deemu sin abaarinii bishaan guutee darbu sin nyaatinii jira. Isheen godhaa dubbii tana ilmaan Oromoo qabsoo keessa jirti. Ilmaan Oromoo bilchiginnaadhaaf hojjechaa jirtan. Laftiin dhiine osoo galaanni isin hin nyaatin bariin dhuftee jirti. Bariin yoo lafti bariisaadhaa yoo kaate hin cinqamti. Bariin dhuftu kun immoo seenaan akka isin hin daganne ilmaan Oromoo bilchiginnaadhaaf hojjechaa jirtan. Ilmaan Oromoo waraana baattanii uummata keessan irratti dhukaasaa jirtan. Seenaan isin yaadata. Seenaan isin yaadata. Of ilaalaa bakka jirtan dhaabbadhaa. Of ilaalaa bakka jirtan dhaabbadhaa. Boru hawaasa kanatti gortan. Boru hawaasa kana lafti bariitee boru bariin dhuftee gara itti gortanii qaana'uu teettan. Har'a of ilaalaa bakka jirtan dhaabbadhaa isin jechuun ergaa kenna isa dhumaati. Akkasiiti bakka jirtanitti nageenya rabbii isin biraa haa jiraatu. Namoonni rakkoo keessa ijoolleen teenya rakkoo keessa jirtanis anaa rakkadhu. Uummata dhugaadhuma rabbii rakkoommaan mataan isiillee rakkattee uummata keenya rakkisaa arti fakkaata. Rakkoo tana waan nurraa haa fuudhuuti. Bakka dandeettanii bakka jirtanitti namni odoo sagalee ta'uu dandeessan. Keessaa haqa nama du'e dhossu. Beektaa warri haqa namaa dhossee har'a haqa nama lubbuun si biraa deeme lubbuu takkatti baattee akka waan lubbuun ta'e warqii taatee kan nama kaanii biyyoo taateetti lubbuun isaallee biyyoo ta'uu dagate namni haqa nama du'ee dhossutti jirtan. Ispeeshaalii nama haqa du'a Abdul Jabbaariif hacee dhossutti jirtan. Ka du'e isin malee Abdul Jabbaariif hacee miti. Beektaa waan gaarii hojjettee gaafa duutu awwaalli kee hin urgaa. Awwaalli haceef Abdul Jabbaar odoo bira dhaabbattee shittoon agasan hin urgaa. Hin urgaa. Garuu dhiira dhugaa irra duute. Garuu warri har'a du'a nama kanaa dhossitan du'aan isin. Bakka jirutti haqni Abdul Jabbaaris, haqni Hacaalus, haqni ijoollee reef lafaa dhuftus warri dhugaa ijoollee huura keessatti gamana gori gamas gori jedha adda isii rasaasaan reebanii warri dhossee har'a afaan qabatee garaa isaa guddifachuu yaadu. Wallaahi billaa garaallee guddifatu ofiillee jiraatee jiruu isaan taatu. Jiruun tuni hagam akka jiraannu hin beeku. Beektaa bishaantu fe'ee si ajjeesa. Lubbuun biliqii baate akkuma ceen jedha. Lubbuu biliqii baatuuf immoo haqa namaa awwaaluu jechuun akka nama uffata adii godhatanii cileetti raqachuu jechuudha. Kanaaf waan akkasii sanarraa gabaabbadhaa sagalee ijoollee teenyaa ta'a ijoollee biyya Arabaa keessatti rakkataa jiran akkasuma uummata biyya keessa dhumaa jiran. Carraa argattan kamiinuu bira dhaabadhaa. Beekneetii miti haga dandeenyu sagalee walii ta'uufi. Ijoolleen hiriira nuu ba'a jennaan carraa arganitti gargaaramanii carraa saniin mormii sila akkamittuu dhiyeeffachuu hin dandeenye sagalee carrama argatanitti sagalee uummata keenya agartee hayyoota keenya mana hidhaanii ta'aa jiru. Dhugaadha warri waa dubbachuu dandeessan warri waa barreessuu dandeessan gara inni ilaallatutti waa barreessuun dubbachuudhaan yeroon kun yeroo itti callisanii miti.
Yeroon kun yeroo duguuggaan sanyii nurratti raawwatamaa jirudha. Yeroon kun yeroo itti waan qabanii wal bira dhaabbatanidha. Yeroon kun yeroo itti rakkataa ofii wal gargaarudha. Oromummaa keenyatu lafarraa badaa jira. Eenyummaa keenyatu duguuggamaa jira. Kanaaf kun dhaamsa keenya dhumaatti waan qabdaniin.